Welcome to Grade 9 Biology, Unit 4, Part 20. So, our party idmafa wajlala. Okay, this is the point we start from it, okay? Asirra ilkamna. Arraga party idmafa kan. Why sexually transmitted infection in one more. Lukubot hara wal kun zalat inte devran kala alla chura. Okay, later. Okay, before we proceed our today's lesson, don't forget to like, share this video, okay? Okay. What are cause and effect of common sexually transmitted infections and how they are treated? Akkamit wantoonni garaagara maaltu wanta garaagara sababa tatamsa'insa dhukkuba qulqullinsa salaatiin deddeebi'an kan jedhu akkasumas akkamitti yaalamiiti isaanii waan tiriitmentiin isaanii maali jedha gaafii dhufanii. Okay, sexually transmitted infections are infections in which spread through sexual contact. Look, this is a pathogen that infects our sexual organ and also transmits through sexual contact. Waltuqaati qaamsaalaa keenyattiin kan daddabaru jechuudha kun. So it includes trichomoniasis, syphilis, gonorrhea, chancroid, and AIDS are the common STI in Ethiopia. Ethiopia keessatti dhukkuboonni kun koomanidha jechuudha. Harka trichomoniasis, syphilis, gonorrhea fi chancroid kun HIV dabalatee jechuudha. Dhukkuboonni kun dhukkuba STD yookaan immoo sexual intercourse jechuudha. Dhukkuba sexual intercourse hin tattamsoo ta'uu isaati jechuudha. Okay, let us start from the first one, trichomoniasis. Okay, trichomoniasis. It is caused by flagellated protozoan Trichomonas vaginalis. Trichomoniasis kun dhukkuba gosa dhukkuba walqunnamtii saalaatiin dabrute kan protozoa Trichomonas vaginalis jedhamu kanaan kan sabata gochuu. So, pathogeniin Trichomonas vaginalis jedhamu kun dhukkuba Trichomoniasisidha nama qabsiisuudhaaf gahee guddaa taphataa jechuudha. Okay? Okay, many infected people do not have symptoms. Irra caalaan namoota dhukkuba kanaan qabamanii mallattoolee hin qaban jechuudha. Mallattooleen isaanitti mul'atu waan hin jiru jechuudha. But some infected women have a yellowish discharge and sore and itchy vagina. Garuu womenii yookaan immoo hawwan dhukkuba kanaan qabaman tokko waan akka dhangala'oo akka bifa keelloo qabu, dhangala'aa bifa keelloo qabu qaama saalaa isaanii keessaa yaasuu akkasumas madaawoo keessoo qaama dubartii akkasumas gubbaa qaama dubartii jechuudha. Akkasumas ichii vaajinaa ni nyaatte jechuudha. Keessoon vaajinaattis haa ta'u gubbaan yookaan naannoo vaajinaa keessaa ichii vaajinaa ni nyaatte jechuudha. So, in both sex, saalawwan lamaan hunda keessatti jechuudha. An untreated infection can cause infertility. Namoonni dhukkuba trichomoniasiisiitiin qabaman kun saala hunda keessatti jechuudha, dhiiraa fi dhalaa keessatti yoo sirriitti jala bu'anii sadarkaa jalqaba irratti fayyaalamuu hin danda'ame taate maseenummaa rakkoo maseenummaa namaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Okay? Some epidemiological studies suggest that in men, untreated trichomoniasis may increase the risk of being prostate enlargement and aggressive prostate cancer. Kana jechuudha dhiirota keessatti dhiirota wal'aanamin kana keessatti jechuudha karaa trichomoniasiisiin qabamanii wal'aanamin kana keessatti rakkoon akka furdachuu yookaan immoo bokokuu xannacha prosteetii akkasumas kaansarii prosteetiitiif saaxilamaa jechuudha dhiironni dhukkuba kanaan qabamanii yoo wal'aanamin osoo wal'aanamin yeroo dheertuu yoo kataan taate jechuudha. Okay? And also a single dose of an antiprotozoan
drug can quickly cure the infection. Akkuma beekamu baay'ee doozii baay'ee xiqqaa ta'e jechuudha. Farra dhukkubicha kana yookaan farra pirootozoaa kana fudhachuudhaan salphatti jala buunee yoo kan wal'aanu taate fayyuu kan dandeenyu ta'uu isaati jechuudha. Both partners should be treated. Kana keessatti maal jechuudha? Both partners must be treated yeroo jennu fakkeenya namni tokko abbaan manaa tokko jaarsi shamarree takkaa qabaatu taate isiinis itti dabruu waan danda'uuf wal'aanamuu qabdi jechuudha. Waliin wal'aanamuu qaban jechuudha. Maatiiwwan hundinuu namni tokko ifa qabamee booda isiin taa'uu qabdu waliin qoricha kan namuuf qabu. Maaliif isi keessallee jarmiin kun jiraachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Waliin fayyuu danda'uu qaban jechuudha. Akka fayyanitti walitti dabalamuun hin danda'amu jechuudha. Okay. Okay, the other species for STDs are chlamydia. This is caused by chlamydia trachomatis. Gosa pathogenii chlamydia trachomatis jedhamu kun chlamydia nutti fidaa jechuudha. Okay. So chlamydia are small bacteria. Bacteria xiqqaa kan ta'e gosa bacteria kan xiqqaa ta'e jechuudha chlamydiyaan kun. So in women, look, in women, an infection of reproductive tract by bacteria most often goes undetected. Hawwan keessatti adeemsi qabamuu bakteeriyaadhaan gaggeeffamu kun osoo hin beekamnetti, osoo isiin irratti hin beekamnetti qabamtee jechuudha shamarreen takka garuu ofirratti qabaachuu isii ofirratti hin beektu jechuudha. Osoo ofirratti hin beekne jaarsisitti yookaan immoo nama isii wajjin hariiroo wal quunnamtii saalaa qabdutti kan dabarsuu dandeessu ta'uu isiiti jechuudha. Okay. 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 Some women and often most men experience painful urination. Dhiiras ta'ee shamarran dhukkuba kanaan qabaman maaltu itti dhagahama yeroo fincaan isaan gubaa jechuudha. Painful urination jechuun. Most of infected men have a clear or yellowish discharge from the penis. Dhiirota keessatti discharge yellow ta'e yookaan dhangala'aa bifa keelloo qabu qaama saalaa dhiiraa keessaa ni daa'a jechuudha. Left untreated, chlamydia infection can scar the reproductive tract and lead to infertility of both sex. Yoo sirriitti wal'aanu jala bu'amee wal'aanamuu baate chlamydiyaan kun qaama tishuulee qaama walhormaataa kana nyaachuudhaan rakkoo maseenummaatiin nu saaxiluu danda'a jechuudha. An infection can pass from mother to child during birth. Infectioniin kun yookaan immoo dhukkubni kun daa'imarraa kara haadharraa kara daa'imatti dabruu danda'a jechuudha yeroo daa'imni dhalatu. Causing pneumonia and conjunctivitis in the newborn. Daa'ima haadha dhalatu keessatti pneumonia fi conjunctivitis jechuudha. Daa'ima haadha dhalatetti dhaqqabsiisuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Okay. And also chlamydia can be cured with antibiotics. Dhukkubni chlamydia jedhamu kun salphatti antibiotiksiidhaan kan wal'aanamuu danda'u ta'uu isaati jechuudha. Antibiotics jechuun gaa dhukkuba yookaan qoricha summii fangasiin qopho'ite bakteeriyaa ajjeesuuf ooltu jechuudha antibiotiksiin. Antibiotiksiin gosa qoricha akkamiiti? Gosa qoricha bakteeriyaa ajjeesu kan fangasiidhaan oomishamu jechuudha antibiotiksiin kun. Antibiotiksii kana yoo itti fudhannee chlamydia kana salphatti fayyuu dandeenya jechuu isaati. Okay. Okay, when we come to the other STDs pathogen, gonorrhea. So gonorrhea is the second most bacterial STDs caused by Neisseria gonorrhoeae. Gonorrheaan kun gosa bakteeriyaa Neisseria gonorrhoeae jedhamuun sababa ta'aa jechuudha. Kanaatu nutti fida jechuudha. Okay. Men usually develop symptoms within 1 week of becoming infected. Dhiirota keessatti mallattooleen dhukkuba gonorrheaa kana ifa qabamanii torbaan tokko gaan booda ifirratti beekan jechuudha dhiironni. Yellow pus oozes from the penis. Dhangala'aa bifa keelloo qabu kan qaama saalaa dhiiraa keessa yaa'u jechuudha. Akkasumas urination became frequent and painful. Fincaan amma isaan qaba jechuudha. Akkasumas fincaan isaan qabu kun isaan gubaa jechuudha. So by contrast, most women have no early symptom.
kana kan faallaa kanaatiin garuu haawwan irra caalan haawwan keenya ifa qabaman booda mallattoon jalqabaa irratti mul'atu jechuudha. Haawwan keenya irratti jechuudha. Okay? In both sex, look, in both sex, an infection can damage reproductive duct. Dhukkubni kun ujummoolee tishuulee qaamota wal hormaata keenyaa ni miidha jechuudha. And also cause sterility. Rakkoo maseenummaatiin nu saaxilu jechuudha. Tishuulee qaama wal hormaata keenyaa nyaachuudhaan dhukkubni kun. So gonorrhea is treated with antibiotics. Akkasumas gonorrheyaan kun gosa dhukkuba bakteeriyaati. Antibioticsiitiin salphatti dhabamsiisuu dandeenya jechuudha. But strain resistant to most widely used antibiotics are increasingly common. Garuu sanyiiwwan bakteeriyaadhaa kan gonorrhea kanaan dhufan jechuudha. Sanyii dhukkuba antibioticsii kanaan resist gootu ofirraa dhowwuu dandeessu hedduu baay'ataa jiraachuu isaaniiti jechuudha yeroo ammaatiif. Okay? And also gonorrhea could harm the joints and the skin. Tishuulee mitika qaama keenyaa akkasumas gogaa qaama keenyaa akkasumas can also affect the heart. Onnee fi tiruu qaama keenyaa miidhuu kan danda'u ta'uu isaati gonorrheyaan kun. Okay, the other option for STDs are syphilis. Syphilis kan jedhamu kana jechuudha dhukkubni tokko ammasi. This is caused by Treponema pallidum. Dhukkubni syphilis kun dhukkuba Treponema pallidum jedhamu kanaan kan dhufu ta'u spiral shaped bacteria jechuudha. Kan itti kana fiduuf fiduu jechuudha. During sex with an infected partner, nama dhukkuba kanaa wajji qabamu yeroo wal qunnamtii saalaa raawwannu, both these bacteria goes into the genitals and into the cervix and into the vagina or into oral cavity. Karaa vaginaatiin yookaan immoo karaa afaaniitiin jechuudha. So vaginaa keessaan karaa cervixiitiin akkasumas deemee karaa afaaniitiin dhangala'aa afaaniitiin nama dabruu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Maatiin qabdee qabama keessaa karaa maatiin qabamanitti haala sanii nama qabamirraa fakkeenya shamarree takka yoo qabamte karaa dhiiraa karaa kanaan daddabraa jechuudha. Yookaan immoo dhiirri tokko yoo qabamte karaa shamarranii karaa kanaan daddabraa jechuudha. Okay? Okay. They split into both bodies through the tiny cuts. Karaa qaama keessaa karaa itti seenuu danda'u karaa tiny cut yookaan immoo qaama murame kan qaama keenya keessa jiru nutti daddabruu danda'a jechuudha. So if untreated yoo wallaanamuu baatan jechuudha, the infection can be systemic. Infection kun karaa systemic ta'a jechuudha. So skin cancers appear and liver, bones and even brain akkasumas sammullee kan miidhuu danda'u ta'uu isaati jechuudha dhukkubni kun. So akkuma gonorrhea dhagaa dhukkubni kun antibiotiksiidhaan fayyuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. So when we come to the other typical STDs, dhukkubicha kana jechuudha kan STD kana keessaa tokko HIV dhagaa HIV akkuma beekamu dhukkuba karaa wal qunnamtii saalaatiin daddabru jechuudha. So this is known as human immunodeficiency syndrome. Kana jechuudha. Dhukkubichi kun maal jedhama? Human immunodeficiency virus jedhama jechuudha. HIV kuni or HIV jechuudha. This kills immune cells. Seelii madiinumaa keenyatti kan inni ajjeesu jechuudha. Okay? HIV leads to acquired immune deficiency syndrome. Dhukkuba kanaaf dhukkuba irsii kanaaf nu saaxilaa jechuudha HIV kun vaayirasichi kun jechuudha. Vaayirasiin kun vaayirasii retrovaayirasiidhaan dabra jechuudha akkuma beekamu retrovaayirasiitu HIV dhaaf nama saaxilaa jechuudha. So these virus remain inactive for months. Baay'ee takkaaf osoo hin mul'anne nama keessatti inactive taate yookaan immoo dhukaatii ta'uu dandeessi jechuudha. So okay, this is enough for our today's lesson. Until we join with the new lesson, goodbye.